ummata kana waan saayikoo isaanii shawwadu xuriifa waraana kanarratti tuuluun jireenya isaaniitiif jechuudha. Kanaaf har'a wanni nu jechaa jirru maali? Isa duraan isa har'aa kan jennu hin beeknu nu garuu immootu ati akkasitti amanta taanaan okay hafi rakkinna hin qabaatu. Waraana kana kaleessi miti ka erge anaa miti ka ergee jechuudha. Naafsi wajjin taa'ee boo'uu jibbeetu lubbuu qaalii saba kanaaf gumaachaa jira jechuudha. Kanaaf immoo inni kun siif hin ta'u miti. Har'a silaa akka qeerrootti akka qarreetti yaani nurraa bahu yaada gartee uf dandee yookiin immoo saba kanaaf maayii qabadhu saba kanaaf waan gumaachuu wayii osoo dubbanne barbaachisaa ture. Har'a kan jechaa jirru nu ila akka sabaatti miidhamne immootu kan waraanni kun gabbeefis isuma ati boohaa jirtuufi isuma ati himachaa jirtuufi. Kanaaf immoo har'a jala bulaa jirtu sirna kana kan si miidhaa jiru kan si ajjeesaa jiru sirna kana. Kasirni kun dalageef immootu abaahoo waboon gabbaheetu iyyuu hin qabu jechuudha. Kanaaf isa kana hunda hambisuufi lolaa jira lubbuu isaa qaalii jibbe. Akka naafsii agartee tolfannee akka barbaanne taane waan barbaanne dubbachuu dadhabeetii miti. Garuu immootu beekumsis akka barbaade nama dubbachiisuu danda'a. Wallaalummaanis immootu akka barbaade nama dubbachiisuu dandeessi jechuudha. Har'a kan irra jirru wanni waliif nu dhaamnu yoo jiraate sirna kaleessa agartee Oromoon itti dammaqee har'a duuba deebifteetu ati shira kaleessa agartee Oromoon itti dammaqee har'a duuba deebiftee haaraa gootee gaafii akkasii dhiyeessuun kun inumaayyuu wanni ati hubachuu qabdu atumti mataan keetu qabsoo kanatti gufuu ta'aa jirta. Atumtu yaanni kee kun uummata kana aarsaa kaffalchiisaa jira jechuudha obboleettii koo. Kanaaf kan nu jechaa jiru har'a waraanni qabni kan Oromoof Oromiyaadhaaf haqa Oromootiif kan dhaabbachaa jiru waraana bilisummaa Oromoo kana. Kanaaf kan keessa jirus qeerroon gabbahee gartee karaa makiinaa irratti gommaa tuuluu osoo hin taane Abiyyi balaaleffadhe jedheetu agartee jalumatti gartee yeroo gochi sun taane jaluma bulee agarteetiin akkas osoo hin taane ka'aa gabbaa hidhadhaa. Siigalee mul'ii keessan jabeeffadhaa yeroo jirru keessa jannu keessa jirraa jechuudha. Kanaaf har'a silaa hanganuma siigalee waraanni kun hin jiraatu ta'ee eessa jirta yookiin immoo nama akkamii taatee jiraachaa jirtaati har'a kun. Yaadamu akka amma dubbattuu kana dubbachuu hin dandeessu tokko. Atumti an Oromoodha jetteetu uf ibsuuyyuu hin dandeessu jechuudha. Saa yeroo mootu an Oromoodha jettee uf ibsitu. Yeroo mootu gartee akkuma sabaatti gabrummaa jala jirtu. Waraanni kun kaayoof akeekni inni baheef siif ifa ta'a. Waan an siif himuu miti. Silattuu gabroomaadha jechaa jirta. Kanaaf immootu gufuu walitti ta'uu osoo hin taane ila wal dura dhaabbachuu wanni Oromoon hin ta'iin hin jiru. Mee akkuma sabaatti wannumti nun ta'in jirti. Biyya ormaa keessatti kan miidhamu numa. Biyya abbaa keenyaarra akka miidhamu numa. Siigalee har'a biyya ormaa keessa teenneetu quufni akka barbaadde nu himachiisuu dandeetti. Garuu immootu Oromoon yeroo amma jirru kana keessatti quufa himatu yoo jiraate sobaa jechuudha. Soba. Afuuftuudhaa jechuudha. Kanaaf qeerroon illee ila yoo danda'ame innumti biyya ormaa keessa jiru iyyuu gabbaanee waraana keenyatti dhabneetu waraana keenya maxxanneetu saba keenyaaf haa falmannu. Barri gartee gabrummaa jala ciifneetu boohaa oolu darbee jira haa darbu jechaa jirra bara. Kanaaf gahee mataa keenyarra jiru dirqama gartee Oromummaan nurraa qabdusa yoo baane bakka yaadne gahuu dandeenya jechuudha. Garuu immootu sirna gartee humnaan dhadhabee siigalee shira akkasiisan xaxu jala teetteetu waraana bilisummaa Oromoottu kana na godhe. Okay, eentu tola siif oolaa jiraayyee.
Eentu tolasiif oolaa jira. Immootu kan bulaa jirtu mootummaa kana jalatti. Erga ta'e iyyuu mootu silattu kaati mattu isa kaati hogganamaa ni jirtu isa. Isa kana gaafa iyyattu maaf du'a jettee gaafa gaafattu deebii akkamii siif deebisaa jira. Qaama si ajjeesaa jiru kana gaafa itti dubbattu deebii akkamii si deebisaa jira. Sagaleen kee hagam tokko kabajamaa jira. Awoo ufaa taanu ufaa argannuu jennee bariyaaki. Asumarra teenneetu waggaanii tokkummaa. Qoy jechuun hanga dubbatamuu fi hanga dhiifamtu jira jechuudha. Har'a silaa ila kaleessa bara abbootiin keenya gaafa qabsoo kana itichanii bakka kanaan geessan wanni isin hubachuu qabdan tokko. Oromoon Arsii keessa jiru. Wallaggatti ergaa tokkummaa akkasii jabeessaa dhufanii bara. Har'a gaafa gartee miidiyaan wanni hundi babadhate kana anaaf simmoo tokkummaa rammaa'uuf wal utubuu dadhabne. Yeroo akkas gaarii keessa jirra silattuu. Kalee bahara kanarra socho'aa turanii bara qabsoo kanaaf jechuudha. Qabsoo kanaaf. Bahara gaafa siin jedhu ni beektan jedhee yaada jechuudha. Kanaaf si amma jiruuf jireenya dhuunfaa kennaa tiif jennee lubbuurra gurguranne san. Warra kaleessa gartee qabsoo tana itichee bakka kanaan gahe bishaan kanarra deemaa turan jechuudha qabsoo Oromoo kana itichuudhaaf. Ati immootu har'a silaa dhaloonni wal caalaatu argamaa jechuudha. Har'a bar eessarra jirra bakka kam jirra? Eessa bira jirra? Bar ati qeerroodha yaa obboleessoo. Qeerrummaa kana gada akkamii keessa argatte? Qeerrummaan tun immootu maali hiikkaan isii? Isa anaaf ati hin beekne ormisiif beekuu danda'a. Beekuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf obboleeyyan hin gabaabsa. Akki goonu qeerroo keenya ila walitti haa lallabnu. Hicciitii keenya garaa keenya qabanneetu inni biyya keessa jirus waraana isaa bukkee dhaabbachuu wajjin dhaqeetu hidhachuu. Gartee akkana malee gatiin bilisummaa sin argamtu jechuudha. Teenneetuma gartee bilisummaa. Teenneetuma gartee qaama kanarra quba qabaa ooluun noo. Siigalee dhimma qabeenyaa irratti dubbachuu ila yoo lubbuun namaa jiraatte qabeenyi jiraataa jechuudha. Oromoon har'aa hanga qabeenya jaalatu lubbuu namaa hin jaalatu jechuudha. Marii qabsoo qaalee carraa tokkummaadhaa kennii fi dubbachuu hin danda'u neetii kooti. Ayyee ni taati yoon dogongoree jiraadhin of polchaa. Wannumti asirratti of polchitan tokkos hin jiraatin immootu. Isiniif ta'uun ta'uu baatu hundumti keessan akka ta'u taasisa. Galatooma ulfaadha. Waboon hawaaru haala dubbachuuf. Carraa argachuu dandeenya jallan. Inni guddaa galatooma ulfaadha kabajamtoota ilmaan Oromoo baga nagaa jiraattan yooyaa. Baga nagaan naannofni Mohammed Abdullah Okola identified by Truecaller. Lubbuudhaan jirru. Maakii qabatu. Baay'ee daraartuu akkam jirta gammeen hundi keessaniyyuu tokkummaan gadaan baga nagaa jiraattani ulfaadhaan isin jira guddaa galatooma. Yoo naaf eeyyamtanii qabxiilee sadii wayiin dhaammadha. Dheerataa laata gamme akkam? Itti fufi jala fe'iltu murqoo qabu. Baay'ee guddaa galatooma ulfaadha. Ilaa amma yeroo iddoo dubbachaan ture Tiwiitarii irrattis baay'ee dubbadheen ture akkasumas immoo iddoo namni baay'ee bal'aatti illee dubbachaan ture. Wanna sadii gurra sadiin akka dhaggeeffachuu dandeenyu baay'ee rakkoo hin qabu jechuudha. Wanni sadii gurra sadiin dhaggeeffachuu rakkoo hin qabnu gaafan siin jedhu tokkoffaani. Abaawubuun waa cabsaa abaawubuun rakkoo kanaa godhaa goleelee Oromiyaa keessatti iddoo garaagaraatti wanta hedduu dalagaa jira wanni jedhamee haasa'amu suni mirga guutuu qabdanii jechuudha. Maqaa kana kaasuun yaadota kanarratti hirmaattanii dubbachuun
afooshaadhaan gareedhaan nam tokko lamaan dhuftanii dubbachuu rakkoo hin qabu. Isinirraa dhaggeeffatuu dandeenya. Gurra sana hin qabnaa jechuudha. Garuu gurricha dhaggeeffannu sana akkaataatti dhaggeeffannu beeknaa jechuudha. Tokkoffaa. Gaafa yakki kun abaaboo waan akkanaa kana godhaa jira jedhamee gaafa dubbatamu guruppii akkuma kana ijaaramtee ijoollee akkuma kana fedhii ofiitiin bakka barbaaddee jiraattee biddeena nyaachuuf ijaaramte sitti hin fakkaatin jechuudha. Inni seera mataasaa qabaa, dambii ittiin socho'uu qabaa, akkasumas immoo saayinsiidhaan hoogganamaa, humna beekumsaatiin hoogganamaa, akkasumas immoo warra kaayyoo jalarratti ijaarameeti jiru jechuudha. Gaafa kanarratti ijaaramu immoo kutaalee Oromiyaa guutuu kana keessatti egaa warri ijaarumsarra jala jiru guyyaarra qofatu hin taane daqiiqaaf sekandiitti jechuudha waan godhuu fi waan gochuu hin barbaachifne hunda guutuu sirriitti quba wal qabaa jechuudha. Seeraan hoogganamaa jechuudha. Egaa gaafatii egaa guruppiin takka immoo afooshaa garagaraatiin dhuftee waa dubbattu gurri nuti ittiin dhaggeeffachuu dandeenyu suni rakkoo jechuudha. Barii waraana kana keessa jiru iddoo jiru ammuma sekandiitti jechuudha. Barii waan ati dubbattu kana utuu ati isteejii kanarraa hin bu'in si agarsiisuun hin danda'ama jechuudha. Eenyuun waa godhe waraana keessatti maal takka dalagamaa jiru waraana eenyuutu akkas godhaa jiru jechuudha. Dhugumatti kijibamoo rakkicha sun sirriidhama waan jedhamu sana ragaa wajjin gaafa fiddee as keessu naannoodhuma sana yookaan fira kee ta'uu danda'a, obboleewwan kee ta'uu danda'a, naannoo ati beektu ta'uu danda'a, fira achirraa qabaachuu dandeessa. Yeruma sana fiddeeti eericha sana jechuun ragaa qabatamaa wajjin keessaa jechuudha. Waraanni abaaboo waraanni kabajamaan kun iddoo socho'u sanatti jechuudha ajajaa guutuutu jira. Yeruma sana heeruu wajjin kennameeti. Wanni sun qulqullaa'amee afaan si kaamuu danda'a jechuudha. Tokko gurri nuti dhaggeeffachuu dandeenyu sana jechuudha. Lammaffaa odeeffannaan ammallee haasawuun kee mirga guutuu qabdaa jechuudha. Bakka kanaatti waa cabsee bakka kanaatti waa godhee rakkoon akkasii kun dhufee Oromoo taanee akkas goonaa maarree taanee oduuwwan jechuudha barii dhibbeeleen gurguddoon alarratti dhaamu si keessattis kallattii garagaraatiin dhaamu sun hundi guutuu wanni miira kee keessa jiru sun hunduu sirriitti sirraa fudhaa jechuudha. Garuu gurran ittiin si dhaggeeffadhu hin qabaa jechuudha. Odeeffannaa sana baruuf gaafa haasoftu, hubachuuf gaafa haasoftu, lammaffaa immoo Oromummaan si dhukkubseeti. Kuni Oromoo keessatti maaliif ta'uu danda'a yoo jedhamtee dhuftee dubbii sana kan keessu taate as teesseeti mana qabsoo keessa teesseeti. Ijoolleen kun waan jiru kana hunda guutuu jechuudha bari kanatu jira jedhanii dhugaaf qulqulluu sana adda baasanii si himanii jechuudha. Gurra lamanaa jettee wal bira jirraa mi ijoollee? Egaa gurri lama jechuun isa kanaa jechuudha. Gurri inni sadaffaan immoo tokko guyyaa tokko takka Oromoof dhukkubsattee Oromoof waa gootee Oromoodhaaf immoo waa taatee Oromoof rakkattee osoo hin beekini akkuma kanaan Oromoodha jechuu yookaan afaan barachuu dandeessaa yookaan ergama biraa qabaachuu dandeessaa yookaan ba'aa biraa baattee deemuu dandeessaa. Dhuftee foggoroo arrabsoo xiqqeenya waan biraa garagaraatiin nama lubbuu ofii dabarsuu irratti waa kennite gaafa taatummoo gurri kan koo sirraa dhaga'uu hin danda'a. Ijoolleen kun sirraa dhaga'uu hin dandeessu jechuudha. Gurra akkasii sana hin qabnu jechuudha. Ergama garagaraa immoo fudhattee dhuftee ergama garagaraatiin waa dubbachuu dandeessaa jechuudha. Suni gaa jechuudha bari taphoonni akkasii suni tokkoffaan lubbuu, lammaffaan dhiiga, sadaffaan immoo of kennaniiti. Arfaffaan immoo jireenya kee guutuu dhabamsiifteeti. Osoo ibiddoonni garagaraa jechuudha barii sirratti qabsiifatuuti. Teenyee gaafa of kenninee waan sana sabichaaf immoo gaafa dalagnu ati dhuftee qoosu sana gurra akkasii sana hin qabnu jechuudha. Gurra sadeen kana jechuudha barii yoo sammuu keessatti waa biqilee jiraate situ adda baafataa jechuudha. Gurra sadeen kana qabna. Gurri sadeen amman jedhu sun immoo kabajamtoota ilmaan Oromoo
warri ga'ee kana keessa jirtanus warri ga'ee kanaan ala jirtanus warri deemtanii guyyaarraa guyyaatti nama wayii tokkotu bakka wayiitu dhufeeti mammaaksa wayii bakka biraatii dhaga'eeti achii bu'ee dhufeeti jechuudha barii carraanaa kennaan hin dubbadhaa jedhe maaliif jennaani abbuu mammaaksa wayii tokkoon dhaga'ee ture yoon xiqqoo takka ture narkaa badde jedheeti jedhe nan dubbadhaa. Kanaafuu jennaani waan dhageessanii haguma isin fiddanii darbattan sana nu biratti immoo gulaallee qaba waan ta'eefi hagulaallu jechuu barbaadeeti jechuudha bara. Kanuma waa sadii qabxiileen sadan immoo wannan isiniin jechuu danda'u tokkoffaani ergaananii kabajamtoota ilmaan Oromoo warri jaarmiyaa baaboo keessa jirtan warri hoggana kana jala jirtan warri carraa guyyaa namni waan barbaade gammaduu barbaadu akka barbaadeetti jiraachuu barbaadu umrii ijoollummaa qabaachaa barnoota gaa qabaachaa humna jabduu qabaachaa dinagdees immoo muummee adda addaa irra teessanii dalagattanii akka barbaadanitti bashannanuu osoo dandeessanuuti ani Oromoodha mul'anni kiyya Oromoo jireenyi kiyya Oromoo duutii rakkoon guutuun Oromoo akka Oromootan ba'a kana hunda fudha jettaniiti ofirratti murteessanii osoo namni isin najajin osoo namni isin hin bindeessin lubbuu keessan bindaa gootaniiti jireenya keessan hunda guutuu ukkaamsitanii gama qabsoo Oromootti seentan gurroota sadii yookaan immoo waa sadii dhaggeeffachuu jalaa ba'uu dirqamaa jedheeti yaada jechuudha. Tokkoffaa nama nu bira hin jiraanne akka waan nu bira jiruuti gaafa namni fidee walirratti qindeessee qabsaawaa fakkaatee dubbachuu barbaadu sanarraa sirriitti barachina of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa gaafan kana siin jedhu qabsoon Oromoo lafarra jira, kaayyoon Oromoos lafarra jira, rakkoon Oromoos lafarra jira, wareegamni Oromoos lafarra jira, yeequmsi garagaraa jechuudha bara ardii Oromoo dabalatee nama isaa dabalateeti egaa akka barbaadame godhamaa jira sun ijaarumsa gurguddoo lafarra osoo jiruuti nama qabsoo Oromoo dargaggeessa Oromoo gaggeessaan ture ani qabsoo Oromooti qabsaa Oromooti jedhee warra waa dubbatu warra waa dubbateeti yeroo barbaade maqaa waraana kanaa dhaadhessuu barbaada yeroo barbaades immoo deebi'ee bakka biraas dhaadhessuu barbaada yeroo barbaades hirkata biraa deema yeroo barbaade immoo komii irratti waa barreessa rakkoolee akkasii sanatti barreessa namoota akkasiitii wajjin qabsaa Oromooti hadhammoo wajjin injifannoo arganna warri jedheeti dhugaa rabbiiti suuraa jaala jabdu Oromoon hadhallee borillee ittiin dhaaddachuu danda'u suuraa jaalmarrooti walitti qindeessee warra profaayilii godhatee qabsoo keessa taa'u hedduu isaan argaa jechuudha. Nama nu bira hin jiraanne wal bira jirra jechuun hin barbaachisu jechuudha. Guyyaarraa guyyaatti waa'ee waraanaa gaafa ka'u, guyyaarraa guyyaatti waa'een qabsoo kanaa gaafa ka'u, guyyaarraa guyyaatti gaafa ibiddi guddaan Oromoo irratti ka'u jechuudha bari takka waa'ee waraana kanaatii miti dhuguma rabbiiti waraana kanayyuu nama argaa hin feene hedduu isaatu jira jechuudha. Kana sirriitti bareechinee adda baafachuun hadha boris dhimma barbaachisaadha jechuudha. Lammaffaan namni eenyu yoo ta'e Oromoo miti waan barbaade yoo ta'e nama jaarmiyaa kana keessa jiruun alatti nama jechuudha bar hidhannoo isaa ta'u karaa muummee adda addaatiin dinagdee isaa ta'u beekumsaan karaa danda'een jechuudha qabsoo kana warra utubuun kellaa kana keessa nama jiruun alatti ija sana sirriitti ilaaluu akkasitti dhaggeeffachuu gulaaluu sirriitti adda baafadhu jechuudha. Yeroo hedduu keessa iddoo ati qulqullinaan eeggattuu miila dhoqqeeti warri keessa deemee sumatu dhoqqee qaba kasiin jedhu hedduu isaatu jira waan ta'eef. Amaanaan si bira kaadhu kanaa jechuudha. Si'achitti namni dhufee sii dabalamus dabalamuu dhabuus
afaan Oromoo dubbachuu danda'a, qe'ee Oromootti dhalachuu danda'a, Oromoo qulqulluu ta'uu danda'a. Yoo fedhee yeroon isaas itti galgaloofte yoo barbaade dhufee kanatti yoo seenu isa barbaachise malee si'achitti ati kadhachuuf yookaan immoo isa gorsitee rakkoolee garaagaraa keessaa akka inni bahuu danda'u baay'ee siyyoo hin barbaachisu jechuudha. Ijaaramteettes, geessifteettes, jabaatteettes, humna guddaas argatteetta si'achitti abbaan barbaade fedhii lama jechuudha raawwachuu danda'a. Tokko fagoo taa'ee abaaruu danda'a. Lammaffaan immoo yoo itti seenuu barbaades immoo kellaan banaadha jechuudha. Karaa sirrii taateen jechuudha. Egaa kanarraa immoo kadabre jechuudha barii dhuftee waraana keessa taa'uu dandeessa, jaarmiyaa keessa taa'uu dandeessa, garuu qulqullinaan yoo ittiin seenne dhugaanii fi sobni waa wal bira hin teenyeef yeroo hedduu kanumatti tufamtee keessaa darbamte argita jechuudha. Kana sirriitti barachanii qabachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kellaa ijaarsumsa keetii keessaa osoo hin taa'in guyyaa tokko ga'ee gumaacha osoo hin ba'atiin seenaa beekuun, dambii dhaaba kanaa beekuun, ijaarumsa dhaaba kanaa kaleessaa kaasanii hanga har'aatti beekuun dhugumatti jechuudha barii waa'ee qabsoo kanaa sirriitti beekanii warri ayyuu fakkaatanii waa hedduu keessa deemanii lallaaquu barbaadan hedduu isaan jiran. Barichanii of eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa ergan kana jedhee sadaffaan immoo guddoon wanni nuti eeguun barbaachisu nuti kaleessas hadhas boris takkaa jechuudha bara waa'ee Itoophiyaa kaasnee hin beeknu jechuudha. Gaafa kaasnu garuu waa tokko qofaan kaasnaa jechuudha. Mirga walqixaatti namanna haqa namatti bu'uu namni tokko afaansaa, aadaasaa, eenyummaasaa, qabeenyasaa waan barbaadu sana hunda guutuu akkuma barbaadaa jiru sanatti eegameetiin mirgi walqixaa akka kabajamuu danda'u sirriitti yeroo hedduu muummee biyya sanaatiif dhaamsa singoona. Kaleessas immoo ayyoonni keenyas kana dubbataa turan nutillee ijaarumsi keenyas mallatoon kanaa jechuudha. Egaa inni gama biraa immoo yeroo hedduu keessatti warra filannoo takkaa maafiyoota guruppiilee garaagaraa halkan walii barreessaa bultee guyyaa haasaan nama amansiisuu barbaaddu yeroo hedduu Oromoo fi Itoophiyaa walitti hidhaniiti impaayira kana walitti hidhanii si keessummeessuu si barbaadu. Kana gaawwannetti adda baafachuu dandeessu. Kabajamtoota ilmaan Oromoo warri jala kana jirtan, warri gubbaa jirtan, warri Oromoodhaan wofiin jettanu kellaa kana keessa jiraachuu dandeessan, dhabuu dandeessanii wannan isinii dhaamuu danda'u. Nuti gaafa waa'ee abaawoo kaastanu jaarmiyaa kana gaafa dubbattanu eessa akka jirru, maaliin akka ijaaramne, afaan maaliitiin ijaaramne, eenyummaa keenya maaliin akka ijaaramne sirriitti bareechitanii nu hubanne jechuudha. Nu hubachuun barbaachisaadha. Yoo isin hin hubanne immoo akkaataa isin hubattan isinitti himuu danda'a jechuudha. Akka ilma Oromoo tokkotti amman beekutti. Nuti abaawoon waraana bilisummaa Oromoo kabajamaani muummee biyya sanaa keessaa iddoon inni jiru Oromiyaadha. Iddoon itti qabsaa'u Oromiyaadha jechuudha. Iddoon itti ijaarame Oromiyaadha jechuudha. Iddoo inni itti waa gingilchus Oromiyaadha jechuudha. Iddoo inni warra madeessuu dhufus cabsee madeessuu of keessaa cabsee dhabamsiisu Oromiyaadha. Iddoo inni itti jechuudha barii akka barbaadetti bookkisee jiraatu dachee Oromiyaa irratti. Biddeen inni nyaatus Oromiyaa irratti jechuudha. Kan inni hidhaturras Oromiyaa irratti jechuudha. Maatii kan inni immoo jiraatus maatii isaa keessa jiraata jechuudha. Ati gaafa jaldeessa taatee dhuftee boqqolloo cabsitu maraattu nama fayyaadhate. Sii boqqolloo cabsuu immoo jechuudha namni dhaabbatee si ilaalu tokko hin jiru jechuudha. Kanaafi ijaarumsi waraana kanaa guddoon Oromiyaa keessatti jechuudha. Eenyuun isaas Oromiyaa keessatti. Gaafa kana goon immoo inni lammaffaa afaan Oromootiin ijaaramne
sirnichi sirna Oromooti. Barrichis barru afaan Oromooti. Keewwatichi dambichi geggeessichi si guddaan garaa kaasee hanga xiqqaatti waa'ee Oromoo ibsaa jechuudha. Abaawoon Oromiyaaf ijaaramee moo ofiif ijaaramee maaliif ijaaramee fedhiidhaaf ijaaramee siyaasaaf ijaaramee gaafa jettu ulaagaalee biyya sanaa guutuu yookaan immoo ardii biyya sanaa keessatti silaa osoo akka keetii yeroodhaan saamee nyaatee cabsee dabruu barbaade har'a akka jarris nu godhanii hadha ijaarumsi keenyas lolli keenya Amaara keessatti Tigraay keessatti naannolee biyya sanaa keessatti jechuudha. Gaafa waa'ee Itoophiyaa, gaafa waa'ee filannoo, gaafa waa'ee biraatii maafiyoota fiddee abaawoo walqixeessitee takkaa'ummoo qabsaa'ota Oromootiin walqixeessitee gaafa dubbattu dura ijaarumsa abaawoo sirriitti beekuun barbaachisaadha. Akka Oromootti waa'ee Oromoo gaafa sitti dubbadhu na beekuun kee dirqama jechuudha. Gaafa ijoolleen kun waa'ee Oromoo sitti haasoftu, gaafa waa'ee qabsoo sitti haasoftu, gaafa fiddee yartuu fi dhugaadhaa fi lafeef dhiiga keetiif lafa kee waliin madaaltu sirriitti kan hubachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf Oromoon kaleessa filannoon beeku har'as filannoo hin qabu. Filannoon isaa waa sadii qofarratti xiyyeeffata waan ta'eef ammallee kanatti jirra jechuudha. Tokkoffaa filannoon Oromoo yeroo hedduu carraa kennee Oromoon hayyoota isaa hedduu itti nyaatamee cabeeti tooftaa hunda dacheen biyya sanaa barbaaddu hunda guutuu itti fayyadamee lubbuu hayyootaa hedduu nyaatee balleessee jennaani amma carraan isaa waa sadii qofa filatee itti seene jechuudha. Tokko hidhannoo qawween beeytaa qawwee ibidda namatti naqusan sana malee hin jiru jedheetti amaneeti har'a doktora hanga profeesaraatti beektoliin jajjabaan qawwee sana baatee deemaa jechuudha. Tokko lammaffaan immoo lubbuu ofii biratti hidhachuun alatti Oromoon carraa biraa akka hin qabaanne sana filannicha sana filateeti deemaa jira jechuudha. Sadaffaa har'a nuti ilmaanii kanaa jiru yeroo hedduu boo'aa rakkachaa faca'aa du'aati akka barbaadetti namni harka biraatiin dhufee waan barbaade nu godhaa jiraachuun nurratti fafa sirrii miti. Dhumnee dhabamna malee jedheeti har'a lubbuu ofii kenneeti galgalaa fi ganama isaatii fi daqiiqaa irratti lubbuu ofii wareeguuf itti qophaa'eeti socho'aa jira jechuudha. Filannoon Oromoon qabu waanuma sadii kana qofaa kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Biddeena nyaachuu barbaaddaa kana dura dhaabbattee ansin beekuu jechuudha. Jiraachuuf sitti hawwinaan akka barbaadde jiraachuuf dhuftee kana bira dura dhaabbachuu dandeessaa anis hin beeku jechuudha. Deebitee jireenya kee tasgabbeessuudhaaf jechuudha bari biddeena yerootiif yeroo keetti dabarsuudhaaf jechuudha bari dhuftee kana yeequu barbaaddee dhuftee jechuudha bar booddee boo'uun kan keenu hafu simboosaa ani boo'icha keessa hin beeku jechuudha. Hammati kana duran dhaabbanne hammati yeroodhaaf immoo jechuun waan feete hin balleessinetti har'a bilisiginnaa dabalateeti amma warri kanarra jiru jechuudha bar gara miliyoona 30 oliiti jechuudha guutuu qallee balleessuu hin dandeenyu. Sin jaallaa gad dhaabbadhu sin jaallaa nama ta'i of ta'iiti ofiif jiraadhu waliif jiraadhu waan kee beeki waan namaa sadda beekuun si barbaachisaa siin jedhaa jira malee du'uutu sii mala siin jedhaa hin jiru jechuudha. Sanatti barachanii beekuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa hundichi Oromiyaadha, lafichis Oromiyaadha, sabichis Oromiyaadha, cabichis Oromiyaadha, diigamsichis Oromiyaadha waan ta'eefi sun sirriitti gadi fageenyaan gad dhaabbatee yoo jabaate sanaan booda mirgi Oromoo kabajni Oromoo qe'een Oromoo gaafa jechuudha bar lafti isaa walaba ta'eeti bilisummaa waaraan gaafa dhufe mirgi isaa gaafa kabajame eenyu wajjinuu walqixa ta'eeti jiraatas filannoo atamma dubbattus waan barbaachisu sana gochuu danda'a jechuudha. Egaa kanaafuu jennaani
dhugaa rabbiiti. Sirriitti kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo hedduu keessatti isa kana waliin itti dhaamuu danda'u. Kanaafuu gamadhumaatti wannan jechuu danda'u naaf gocha baay'ee dubbii dheeressee dhiifama naa godhaati. Gamadhumaatti wannan jechuu danda'u akkuma duratti nama nu bira hin jiraanne kaleessa waa dalaguu danda'a. Kaleessa nama jabaa ta'uu danda'a. Garuu qabsoo Oromoo keessatti akkuma dhufaa dabra keessatti waanuma lama qofaa jechuudha. Wanni lamaan suni tokko qabsoo Oromoo geggeessaatii ati wareegamtee gaafa jettee dirree gootaa irratti yookaan immoo barruu gootaa irratti barreeffamteeti bor seenaa guddoo qabdaa jechuudha. Tokko. Lammaffaan immoo etuu qabsooftuuti qabsicha barbaachisu sana geggeessiteeti deemtee jechuudha bilisummaa waaraa sabicha sana bilisoomsiteeti abbaadhaan bilisummaa sana geessitee kenniteeti goota taateeti seenaan kee guddaa sabicha keessatti boqonnaa gaariin akka jiraattu taataa jechuudha. Hamma sanan goonitti namni lubbuun jiru hamma sanan goonitti namni nama akka barbaadetti fedhii adda addaa qabaachuu danda'a. Bor bakka kana ooluu danda'a. Bor iftaan immoo bakka biraa ooluu danda'a jechuudha. Kanaafi seenaan nama fayyaa akkasii amma warra kana keessaa ba'eeti fedhii isaa qofaa fi komii irratti xiyyeeffatu kellaa kana keessa erga hin jiraanneen boodatti yookaan immoo jaarmiyaa kana keessa erga hin jiraanneen boodatti qooda kana keessatti erga baataa hin jiraanne waamichi fidanii kanaan wal qixeessanii dhiira kufee kuffisaa jiru. Har'a warra wareegama adda addaa kaffalaa jiru. Sanaa miti isinuu ijoollee warra sirra jirtan wareegama guddaa kaffalaa jirtan jechuudha. Osoo Oromoo taatanii ani Oromoodha. Ani eenyummaan kiyya Oromoon asii deemee Oromoo biraatti ijaaramu hin jiru. Kan achii dhufee ijaaramaa jirus hin jiru. Oromoon isuma kana jetteeti dhugaa Oromoo osoo dubbattuuti. Wanta hedduu jedhamaa jirta arraffamaa xiqqaachaa osoo jirtuuti wareegama jajjabaa kaffalaa jirta jechuudha. Sana sirriitti beekuun barbaachisaadha. Inni gama biraa immoo dadhabina gurguddoo keessaa ba'uun wanni barbaachisu wannan asitti isinii dhaamaa jiru ati qishira yookaan daayimandii warqiidha jechuudha. Tokkoon kan kee kumaatama lafarratti yaa jiru kana jechuudha caalaa jechuudha. Yeroo hedduu keessa wannan argu tokko miidiyaa kanarratti dhugaa rabbiiti waan baalageedhaa fi nama 2030 bakka tokkotti agarta dhaggeeffataa dabalatee barreessaa dabalatee yaada kennataa dabalatee wanta hedduu jechuudha. Dhaloota akkanaa kana keessa jirra gaafa akkasitti immoo jirru namoonni kun akkuma kanatti dhufanii tokko lamaanis si dadhabsiisuu danda'a jechuudha. Nama waan jabaa godhee eenyummaa ofii lafa kaa'ee waan baalagee irra taa'eeti nama hedduun taa'ee dhaggeeffatu. Namoota kanaa wajjin dadhabuun nun barbaachisu jechuudha. Dhugaa rabbii nama kanaa wajjin dadhabuun gonkumaa nun barbaadu. Deebii adda addaa nuuf kennan gaafii barbaadan nu gaafatan dura jechuudha bar eenyummaa ofii sana sarchi takkaa'ummoo eenyummaa ofii sana jechuudha beekee dhugaa eenyummaa isaatiin gaafa dhufee waa barachuudhaaf kabajaan dhufeeti baratee qabsoo kanatti seenuu barbaadu karaan banaadha akkuma sila siin jedhaa jiru jechuudha. Namoonni kun egaa maaliin irra guddoon isaanii maqaa beekamtii ittiin argachuu deebi'aniiti jechuudha barii waan hin malle jala deemaniiti nama jechuudha barreessuufuu nama rakkisu barreeffama gaafa barreessanu afaan Oromoo akkaataa itti barreessanuu jechuudha nama rakkisuutu iyyuu har'a dhaggeeffattoota hordoftoota jechuudha miliyoonaan qabaa jechuudha. Dhiirri dhaabbatee immoo waa'ee Oromooti waa'ee sabichaatii fi shamarran tokko waa'ee sabaatiif dubbattu hadda dhaggeeffataa meeqa qabdi jechuudha bara. Namoota akkasiitii wajjin deebii gochuun namoota akkasii wajjin cinqamaa ooluun namoota akkasii bakka kennanii jechuudha bara itti rakkachaa ooluun ati nama dhiiga dhangalaasu nama lubbuu kee balleessaa jiru. Nama jechuudha saba kana jiraachisuudhaaf jechuudha jireenya ofii murteessee deemaa jiru. Namummaan hin malle karaarraa dhufee waan akkasii yeroo hedduu mataa isaa dhukkubsuun sirrii miti jechuudha. Sanallee harkaa dhiisaniiti dandeettiin akkuma siin jedhu eenyummaa ofiitiif gaafa dhufu
waa'ee ofii sana barachuu gaafa dhufu deebi'eenyummaa isaatiif gaafa quuqamee dhufe already waa barachuudhaaf gaafa dhufu dhugaa rabbiiti kabaja guddaa qaba ulfina guddaa qaba borillee hadhallee jechuudha bari si abdachuu miti si wajjin jiraachuudhaaf jechuudha bar lubbuu kana sii kennaa jechuudha. Kana achitti odeeffannaa garaagaraatiin iddoo garaagaraa oolanii sa'aatii boqonnaa sa'aatii barbaachisu takka immoo intarneetni biyyootii barbaade keessatti bilbiloota akka barbaadanitti qabachuun jireenyi itti toleef jechuudha dhugaa rabbiiti dhufee gaafanne dhufee si yeequu barbaadu baay'ee kanaa wajjin dadhabuun sin barbaachisu jechuudha. Kanaaf akkasitti ilaaluun barbaachisaadha. Kabajamtoota ilmaan Oromoo wannan isin dhaamuu danda'u nama of dubbisetu nama dubbisuu danda'a jechuudha bar. Haasaan yeroo hedduu keessa wannan argu namoota haasaan isa hoogganuun argaa jechuudha. Haasaa hoogganuu baradha. Gaafa haasaan si hoogganuu eegalu odeeffannaa xiqqaadhaa kaasee hanga guddaatti nama siin hin mallee wajjin nama siin malu wajjin gaafa ooltu deebiteetii waanuma rabbiin sii kenne waanuma dhaggeeffatte sana jechuudha bari darbaa ooltee akka dhiiraatti galtee irriba rafuu jaallattaa jechuudha. Sirri miti jechuudha. Haasaa hoogganuu barachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Haasaa gaafa hooggantu immoo deebiteeti waan si baasu waan si hin baafne waan borii keetiif saba keetiif eenyummaa keetiif ta'uu sana sirriitti barattee dubbisteeti akkaataatti dubbattu sana beekta. Arraba kee irratti, dubbii kee irratti, deemsa kee irratti, barruu kee irratti ogummaadhaan deemta. Of eeggannoo qabxii gaarii itti kenniteeti takkaa immoo keewwata kenniteetti dubbattaa jechuudha. Sirriitti kana beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Inni gama biraa immoo yeroo hedduu keessatti dhugaa rabbiiti miirota waa sadii keessa jiru rakkisaadha jechuudha. Yeroo hedduu keessa kananiin dhaama waggaa 7 durattis waggaa 6 durattis dhaamaan ture waggooti 8 durattis dhaamaan ture jechuudha. Ija yeroo hedduu jechuudha bari waanuma agartu fakkaatu jechuudha bari. Gabrummaa ijaa keessaa ba'uun baay'ee barbaachisaadha gaafan jedhu ija waa hubachuu danda'u sana qabaachuun baay'ee dhimma barbaachisuudha jechuudha. Tokkoffaa kana. Lammaffaan immoo gurra jechuudha bari yeroo hedduu waa adda osoo hin baafatiin wooma dhaga'u qofa lafa kaa'aa deemu jechuudha bari. Baay'ee barbaachisaadha adda baafadhaa. Bakka tamma teessee qoostee diriirfattee akka barbaadde dubbattu kana namni ilmoo ofiitti nyaachifamaa jira jechuudha. Bakka teessee qoostee dubbattu kana haadhati keessaa dhalatteeti haadha koo jettee guyyaarraa bilbiltee wajjin kofaltu sana har'a namni afaan si adda qabee itti fincaanaa jechuudha. Akka horii ciibsee qalaa jechuudha. Garuu wanni akkanaa kun haadha keerra sirratuu dhufee ga'ee hin feetu jechuudha. Kanaafi ijoolleen akkasitti jechuudha rakkattee dhabdee rakkattee akkasitti saba isiitiif dhaabbachaa jirtu barnoota yoo ta'e barnoota sana dhiisiitii waan nama waa kalaqee jiraachuu danda'u jechuudha. Hadda ragaa guutuu si kennuu hin danda'a. Baqaqsanii hodhuu yaala adda addaa gochuu har'a jechuudha muummee jiru hunda guutuu keessatti waraanni ga'ee kana ba'achaa jira jechuudha. Doktorota jajjabaadha. Kutaa muraasa barattee yookaan immoo takkaa barnootayyuu barattee barruu kan keeyyuu baay'ee na ajaa'iba. Sanumaanuu bakka barbaaddee jiraatteeti atuyyuu akka namaa tokko jiraachaa jirta jechuudha bara jaraa miti jechuudha. Kanaaf namni hadhaa'in akkana kana liqimsu maaliif danda'e jettee ilaaluun akka namaatti yeroo si barbaachisu keessa jira jechuudha. Kanaaf waan dhageessu adda baafadhu dhaggeeffadhu jechuudha. Miira yeroo hedduu shilingiidhaa fi wanni xixiqqoon jechuudha barsi dammaqsaa oolu sanarra dhaabbadhu. Miira waa to'achuu danda'u qabaachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Wannumti mallee jechuudha si to'achaa oolaa deemaa gaafa deemtu dhugaa rabbiitii namummaa keetiifuu jechuudha baay'ee si rakkisaa jechuudha. Galgalli kee badaadha jechuudha. Kolfi kofallu fayyaan qabnu wanni nuti rakka jiru kun hundi guutuun malee baduun isaa hin hafaa jechuudha. Garuu seenaan immoo seenaa badduu waan taateefi ani wannan isinii dhaamuu danda'u wal hubachuu irratti xiyyeeffannee baay'ee gaarii. Of hubachuu irratti xiyyeeffannee baay'ee gaariidha.
waan muraasaaf jechuudha barii quuqamuu sanarra waliif quuqamuu osoo barannee baay'ee galatoo mana siniin jedha. Namatu sinirra qabu jira moo akkami waansa? Dawwalamu jiraan sana. Anatti dawwalamuuf jira gammee guddaa galatoomaati. Yoo carraa qabaadhe inni turkii na teessise carraa lammaffaa itti deebi'aa ulfaadhaa guddaa galatooma jabaadhaa isin jedha. Waraanni awaaruu uummata Oromoo rabbiin nu haa bilisoomsu. Ayye galatooma jaallatuma gabaayee galatooma galanni keessan bilisummaa fi walummaa isiniif haa ta'u isin jaa hedduu galatooma. Gorsoo bareedaa dhaamsa bareedaa keessanii hedduun jiraadhaa galatooma.